finfinnee irraa kottanii karaa baddeessaa deemu xiqqoo agarsiiftanii ashamaa jedheera baga nuu dhuftanii ashamaa jedheera baga nuu dhuftanii. Hirmaannaa uummataa hirmaannaan uummataa maaluma dadhabee waanuma qaburraa walitti sassaabee mana barumsaa isaa utubee ol qabee waa'ee uummataa dubbachuuf jechoonni nan ga'u hirmaannaan uummataa gaara jigsuu hin danda'u akkami adawwiin uummataa biyyaatti haa ba'u tokko lama jedhee kuma dhibba kaffalee xiqqaa hanga guddaan hundi walii galee bakka hanqatetti waan qabu dabalee mana barumsaa isaa akkasiin dabalee. Rakkoolee jiraniif hedduun falalaatee soorichichi kunni baqanuuf jiraate kaffaalaan malammaa baqanuuf jiraate rakkoon nuuf haa hiiku umurii dheeratee rakkoon nuuf amma silaa dhumne afaan qabriitti irra osoo dhawwaalamne ulaala hadeeraa jemmu kaajje gaafa dur abbootiin baay'ee nu eeganii akka ilmoo isaanii nurra deddeemanii yoo roobni caamellee buqqeen lagaa bishaan nutti waraabanii habaqaa lafa keenyas halaalaa fidanii galanni haa ga'u asiin nu ga'anii. Dhaloota hedduullee dur silaa wal barre hawaa fi aadamis irraas dabarre baala lafa buuse hidda keenya cire akka dhaloota ammaa uumattuun agarree jira. Waan nu qofaa miti namoonni hiraare booyyee fi harkarroo jiruu isaanii garre. Gadamsaaf borofni amnasaatti fufee biyya qaxxaamure jaldeessinis taa'ee yakunoo afaan qarre waraabessi silaa aaruma saniitiin namattuu dabre baasaa akkanaa takkaa wayi garree. Oromo kachena meta jisa bella manu pesalinde arabasi kaufeta jisa bella manu pesalinde gariga basha kakeda jisa bella manu pesalinde adawi vate dokeda jisa bella manu pesalinde kutini sakaga barza jisa bella manu pesalinde Jisa bella manu pesalinde agaraba didirise jisa bella manu pesalinde kodina mi gambachise jisa bella manu pesalinde gariga basha hakeda jisa bella manu pesalinde adawi vante dokeda jisa bella manu pesalinde kutini sakaga barza jisa bella manu pesalinde ijarjaru selekemsa jisa bella manu pesalinde 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 Kalatani nabalam Koro moyiftani walarkane Zaman wajiri darata Khofna gari timalla Banisa pena waya Yadake wajiruka Anal kani figuya Yomu masir kadawi dewa ole Tiya dewa ole Yusintala sita walanani nabalani Koro moyutani walarkani gamana wajiri Yusintala sita walanani nabalani Koro moyutani walarkani gamana wajiri Yusintala sita walanani nabalani Koro moyutani walarkani gamana Bisintala sheta falana ni nabalali Koro moyita Abdel lakabiya Tan jiru nama burqaan dagaagina
Ulaansaa barnoota saaqaa firraa banaa. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa. Barree barsiifannaa. Nama burkaan dagaagina ulaansaa barnoota saaqaa firraa banaa. Gaanitti yaadannee galaa seenaa barree barsiifannaa. Barnoota si'aa yaadaan si guddinaa. Galisi biasa ofet tattamuran aroma sila tarikicha sita kine nama basa Yudhefir sabar notar lajimsa dan nama bisa. Nama burkaan dagaagina ulaansaa barnoota saaqaa firraa banaa. Waldiddaa hundarra daraara nurraa haa bitu. Walii galtee nu haa kennu. Wal jala nu haa yaasu. Rabbi wal jala nu haa yaasu. Warra walii galee mana ijaarata. Walii galee mana ijaarate akkasuma warra fiixa bahu Rabbi nu haa godhu. Warra fiixa bahu Rabbi nu haa godhu. Oolfadhu bulfadhu wayyuu waa ite baabadaas baabadaas. Taadhii roobaa, hortaa barii, bultaa barii, urfoo baatu, baata dhagaa, waatiin burtuq, yoo waqjee horaa bulaa. Caasaan aanaadhaa kan godinaa dhuftan kan hin maqaan dhayin hooshinii godinaa Fariid Isahaaq dabalatee keessummoonni keenya warreen aragdaa aanaa gammachiis keessa jirtu hundarra asitti dhuftanii argamtan ummanni bal'aan magaalaa Qunnee walumaa galli keessanuu baga guyyaa har'aan tana guyyaa eebba pirojektii ummataatiin baga rabbiin isin gahe baga waliin geenye ijaanis wal garree. Kabajamtoota maanguddoota, kabajamtoota hoggantoota, kabajamtoota koree amaanaa ummanni isin kenne akkaataa isin kennaniin galmaan geessanii guyyaa har'aadhaa eebbannu geessan, kabajamtoota ummata zoonii Qunnee, kabajamtoota qaamolee nageenyaa, kabajamtoota dubartoota fi daa'imman barattoota fi barsiisota hundi keessan baga rabbiin guyyaa kabajamaa guyyaa ummanni keenya seenaatti dalage, guyyaa abboonni keenya seenaatti dalage, guyyaa daldaltoonni keenya seenaa gaarii itti galmeesse, guyyaa eebba kanaan baga geessan baga guyyaa har'aa wajjin geenyessin hin jedha. Sagantaan kun akka miidhagu akka guyyaa har'aadhaa wal geenyu sababni nu godhe sababa ummanni keenya hojii xiiqidhaa kan ummanni ka mootummaan waa takka keessaan qabu karaa hiika gaarii qabuun hojjetaniif. Pirojektii kana gaafa hojjetan kan dagatamuu hin qabne Sheekh Ahmad Abbaa Adinaan Abdulqaadir Kaffaalaa Lammaa Baayyuu Taganee koreen mootummaa irraa illee keessatti ramadamtan hundi keessan ulfinaa fi kabaja guddaan isiniif qabu. Sababni isaatis hojiin mootummaadhaa gaafa hojjetamu waaca'ii qabu, dhiibbaa qaba, rakkina qaba, sababa qaba. Kan mootummaadhaa har'a silaa xumuruun nu rakkisuu mala. Pirojektiin kun kan dalagamee dhume gabaasa isaanii keessatti ni kaasan jedheetan ture. Hoo akka mootummaatitti shallayne miliyoona 24 haga miliyoona 30 baaf istaandaardii keenyan. Koreen kun immoo kan eebbisee nu harkaan ga'e miliyoona 4.5 waan hin caallen pirojektii kana lameen dalagee har'a nu harkaan ga'e.
Addugaasiniin jedha jiruu keessaniin akkana laala naa galateeffadha. Kanaan dalaganii nu harkaan ga'an nullee nu barsiiftan dhugaatti akka barannu nu gootan antummaan ummataa maal akka jechuu ta'e nu barsiiftan. Abdulqaadirii fi Kaffaalan kasaaraa hedduu keessatti kasaaran. Dhagaa fituudhaaf makiina isaanii situ fida. Akka kan mootummaa caalbaasii fi maaliin hin jiru. Simintoo ka fituudhaaf konkolaataa isaaniiti. Kaffaltaa takka malee. Bittaa ka bituu isaani. Kaffaltaa takka nurraan barbaadan. Durgoo tokko hin barbaanne. Bu'aacee hin qaban. As keessatti kasaaraa guddaa kasaaran. Dhiibbaa guddaa ta'a. Maaliif? Amaanaan uummanni namatti kenne waan hunda caala waan ta'eef. Amaana namni namatti kenne Rabbillee irraa nama gaafata waan ta'eef. Addugaasiniin jedha maanguddoota keenya warra as keessatti dadhaban ammallee irra deddeebi'aati. Irra deddeebi'aati naa galateeffadha. Kabajallee naa kennaafi. Isaan kanarraa barnoota guddaa arganne. Amaanan maal jechuu akka ta'e irraa agarre. Ummata hojjechuu jechuun maal jechuu akka ta'e irraa baranne. Dalagaan kun dalagaa eegalaa akka ta'e irraa baranne. Ni akka keenyatitti manni barnootaa dareen dabalataa hojjetame mana barnootan nuu ta'e. Nullee nu barsiise. Hojiin maal jechuu akka ta'e nu barsiise. Manni isaan ijaaran kun istaandaardii olaanaadhaan ijaarame. Keessummoonni keenyallee arganii jedhan jedhee tan abdii qaba. Mana barnootaa akka godina keenyatitti otoo hin taane akka aanaa keenyatitti hanga ammaatitti hojjenne keessatti mana koornisni jiibsamiin hin dalagame akka aanaa keenyatti hin qabnu jarame. Isaantu nu barsiise. Isaantu nu barsiise. Maanguddoota keenya warra as keessatti dadhaban ammallee irra deddeebi'aati. Irra deddeebi'aati naa galateeffadha. Kabajallee naa kennaafi. Obbo Nagaash Tolosaa bulchaa bulchiinsa aanaa gammachiis kabajamtoota koree qindeessituu aanaa magaalaa Qunnee Binaan baga guyyaa irraatiin isin ga'e tun dhugee jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna uummata keessa jiru qabeenya uummata keessa jiru qindeessuudhaan karaa itti hojiirra ooluu danda'u tajaajila lammummaa labsee waggaa lamaan darbe hojii guddaa ittiin hojjechaa baanee jira. Hojiiwwan gurguddoo tajaajila lammummaatiin hojjetamaa turan keessaa manneetii barnootaa bu'uura baruu 581 aanaalee qabnu keessatti ijaarree xumurree barnoonni bu'uuraa akka keessatti baratu kan taasifame yommuu ta'u dareewwan dabalataa adda addaa 210 ijaaramee xumuramee akka hojiirra oolu taasifamee jira. Kana malees hojiiwwan gurguddoo hirmaannaa uummataatiin hojjetamuu qaban kana cinatti hojiin hojjetaman baay'ee yoo ta'anis akka waliigalatti bara 2015 tajaajila lammummaatiin hojiiwwan adda addaa qarshii biliyoona 4tti siqa hojjetamee uummataaf tajaajila akka kennu taasifamee jira. Humni kun mootummaan naannoo Oromiyaa labsii kana kan labseef uummanni keenya kan ijaarame yoo ta'e kan gurmaa'e yoo ta'e maallaqa xiqqaa walitti buusu qabu yoo walitti kan buusu yoo ta'e hojii ajaa'ibaa akka hojjechuu danda'u aanaa gammachiisii irraa barachuu ni dandeenya.